kufuufi ga'uun jaalladhu. Amaluma kootti maatiin koos akkasuma hin jaallatan. Mircaan koo mircaan isaanii wal fakkaataadha. Gindammoo fuulli kee immoo yoo fokkisaa ta'e rakkisaadha achis hin taatu. Akka gootu galgala kootti yoo hin barbaadu. Samoo booddee akkasii qaanessinee fi hin barbaadu. Dhaggeeffatu sitti hima. Ani hin barbaadu. Tokkoffaa Kanaadaan jiran jettee achi dhufuullee hin danda'u. Ani maalan siidhan jennee gabaamatti na dhiyeessuuf iyyuu. No, gabaamatti si dhiyeessuudhaaf hin jedhu. Gabaamatti si dhiyeessuudhaaf ani si hin ta'u. Anis si hin barbaadu. Atilee nan barbaadi. Biyya Kanaadaas akkatti dhufuun qabu. Foormii mokkoree yeroo baay'ee feelii na jalaa ta'e. Na dhaggeeffadhu sitti ni maatii waan ati gootu. Na dhaggeeffadhu sitti ni maa. Anaaf hin taatu. As keessa warra jiraniif immoo ta'uu dandeessa. Eegalee waan tokko hin barbaadu tokko immoo nan barbaadadha waan ta'eef. An biyya Kanaadaa yeroo baay'ee dhufuuf jedhee foormii irra gareeyyuu ashaaraa laadheeyyuu intarviiyuu godhameeyyuu maal jedheeyyuu feelii na jalaa ta'eera. Ani mataa dhukkubsachuun barbaadu. Hin dhufus naataateetti biyyi kuweetanaaf. Kuweet naataatee jirti. Rabbiif galatu. Garuu fuudha barbaadda taanaan galgala sa'aatii 2 akka Itoophiyaatti galgala keessa sa'aatii 2 yoo mana kana keessatti argamte. Maal goona reesii fennee ganamatti deebisnaare. Nuni koo galgala bar fuudhaaf heerumni keenya. Amma maaliin jedhe beektaa? Siin ergaa footoo koo yoo inni hin darbatee. Maaloo waaqa sodaadha kanatti hin argine hin barbaadu. Kana fiiketti miidiyaa irratti maxxansuu dadhabde natti argite immoo sirkii kan koodiina jalaatti kabalaashisuu barbaadde rabbi sodaadhuun barbaadu kanatti hin argine. Waaqa sodaadhu. Bila biyya nama guddatee jirte yoo ta'e soositaanoo si ciibsa malee waan si godhaamti. Hin barbaadu birriin qabuun sa'aatii kan reefuun biyyaa ba'ee yoo jaallatte yoo baay'atti beektamatti argite. Lakki baakoo anitumati bareedaa taate sin jaalladhu dhugaa rabbii waadaan sii gala. Anaan hin jennee. Dubartootas keessatti. Anaafa xiqqoo ateenaaf buleettiidha mati teessina laatta malee maal ol kajeelame. Akkas taanaan immoo siifan ilaala. Rakkoon qaba akkas taanaan siifan ilaala. Gin gara kootti gortu taanaan xiyyitiin taaneen biyya kanarraas balleessa malee jechuudha. Waan tokko nama arginu waa'ee jinjaramuudhaani. Oyin baay'ee jibbitaa. Oyin immoo baay'ee jaallattee. Ati namu filannoo nusti baay'ata taati jedhati. Akka gootu an sagaleen kee kun nuuf hin taane. Sagaleen kee kun jijjiiramuu qaba. Hin furdate gar malee. Sigalee amma yerooti tun aariin akkatti na duukaa softe gaafa aarte immoo namoota wajjin akkamitti akka taasoftu naa galaa jira. Sigalee saayikoo inni maran beektaan. Rakkoon gosaadha sigalee. Doktoree dheeni. Fuula furdaa keessaa ba'a. Ni reemaa fi furdata. Maalan beekaan ani koo namni sagaleen isaa dhiirri sagaleen isaa bareedaa qal'aa qeensi isaa baay'ee bareeda. Qeensa harkaa sun taane qeensa miillaa isaa baay'ee bareeda. Qeensi dhugaa rabbi qeensi miillaa isaanii baay'ee bareeda. Miilli isaanii keessumaa bareeda. Dhugaa rabbi waan. Fuulli isaa garuu as ilaaltee miti achi ilaalte nyaata bira teessee akkatti. Fuula isaa dandeessanii ilaaltu bar innas ta'a yoo ta'e achi ilaaltala. Fuulli isaa baay'ee namni sagaleen isaa bareedu. Namni sagaleen isaa baay'ee bareedu. Fuulli isaa immoo baay'ee fokkisaadha. Fokkisaa sagaleen koo fuulli bareedaa jechaadha. Dhiifama naa godhi sagaleen kee garuu furdate maal taatee garuu yeroo ijoollumaa kee baay'isanii as keessa si hudhanii si ajjeessanii oolaniiru jaroonni mana keessanii baay'ee si hudhanii morma kee keessa hin furdate sagaleen kee qannase qal'aa godhadhu sagalee kee si galee sirriin sagalee keessa. Turkii geessi hojjechiisu yoo borcii qabaattes turkii geessi yoo borcii qabaatte na dhaggeeffadhu amma koo seerri haaraa baheera miidiyaa kanarratti yoo dhageessite ta'e yoo borcii qabde ta'e meeshaa keetti si gaxxamama si gara eessayyuu hin gatan irraa. Meeshaa illee meeshaadha dhugaa. Isatti si gaxxamu yoo hir'uu qabaatan isatti si gaxxamu si galee si galee. Akkasumatti nu sarara umuruu barbaada malee. Actually, qaama kee keessaa wanti gatamu jiru jedhanii. Meeshaa wallaggaadha beektaa? Inni ol gaarame dijinoo sana jaadhan dure beektaa? Waaladhaa mudannoo jaalalaa dhaggeeffata namni sodaatudha mudannoo jaalalaa dhaggeeffata. Maalati fataa jedhe madeerra waan natti ganama ana biraa gara. Mudannoo jaalalaa dhaggeeffadha. Ani ijoolleerraa mudannoo jaalalaa dhaggeeffachuun natti tola. Hojii kana irraa fedheef immoo boqonnaa fudhadheen dhufaa guyyaa tokko naa deebisi qagaan sitti bira dhufu. Ol galteetu jinjana jammaruufi. Jinjana maali bakka ani kaa'umaaf kutuudha.
Kiraateriyaa keessa dijinoos nan ka'a. Akkasitti mana kana keessa teessee immoo jechuudha. Kanaadaan jira minaan akkan jedhe. Suuda Arabiyaan hoolaatis isaan jira Suuda Arabiyaa keessaatti. Suuda Arabiyaa keessaanis hoolaatis isaan irra jetta namaa. Siigala moo siigala? Kan kanarra hafee dubartiin Kanaadaa gaafa qubee kaa dhageesse sin jaalladha ta'e quba baasti. Ani keessaan qabu. Siigala. Fuula ni ilaaltatas. Isheen fuulallee yoo jeessoo ta'ee yoo kobilistoonii ta'ee yoo cilfaa ta'ee yoo distii ta'ee waan ilaaltu hin qabdu. Kanaadaa isheen jedhamtu bichaa gahaadha jedhaaf. Akkasitti akkatti nimi. Sitti mi'aan. Jaalalli sun Kanaadaa irraa qabuu danda'a. Hin badu bakka sammuu yeroo keessa jedhaan fudhadhu. Fooloo garuu siin deebisu. Siin deebisu. Akkuma sammuun keessa. Deebisu malee maan nan du'e moo? Hin deebisa. Akkuma harki keessa. Ana jejjechaan jira TikTok irraa gizeen qabu gizeetti taa'e. Achumaan daa'ima keenya jalqabaa deenyee jechuudha. Jaalalli gaariidha. Nuufinni odoo waliin dadhabin immoo maatiin akka ati dadhabde si godha. Ani isa danda'ee inni na danda'ee wal dhaggeeffachaa jechuudha. Erga mucaa tokko dooyeen booda bakka kanatti emotional moono anan jireenya nadhabne inni ani nadhabinitti lubbu bishaan dhugi lubbu bishaan dhugi. Rakkoo qabu namni akka dhaggeeffatuuf ananane amma galata waaqa. Gin atiif inni sila wal jaalattee fi maatii si jaalata jechuun hin dandeessu. Ani immoo maatii oonan jedhu moo maatii kara kiyyaatti san kara isaati lamaanuu wal qixan jedha. Kana walakkaa keessatti garuu jabina keenya lamaanitti murteessadha. Ana addaan nama baasuus ana walitti nama ijaarus. Daa'ima koo lammaffaa akka carraa dafee tanan ulfaa'e. Galata waaqaa daa'ima kiyya lammaffaa dawuudhaa jala ga'ee ji'a 9ffaa irratti nama na baaru sa'aatii sanatti. Ana sa'aatii sana dukkana natti ta'e guyyaa. Akka agaaxamii maatii isaanii keessaa namni wayii baddalame. Maatii isaanii sun baddalamtee wallolii anarraa isin qabdi maatii isaaniitirraa isin qabdi akka agaaxamii hospitaalatti duute. Nama duutus mootii garuu yaa'u carraadha waaqni immoo an fedhu fudhatama tire. Erga ishiin duutee anis ulfaa'ee saba carraadhuma warra du'aa sanatti an ulfaa'ee na fakkaataan dhibbatti irgixanyaa mooti. Ishiitu ajjeesanii qorichaan manaan jedhanii maqaan hayakkan. Bakka kanatti nama walloluudhaan garaan kiyya jilba bira jira. Callisuudhaaf sammuun na burjaajee jira. Dhibamaan jira nama dirasii garuu yaa'u abbaa manaa kiyyaa jira obsaa jiraadha malee. Namni naan beeku. Achumaan maatiin anatti himuu dhiisanii isa bilbilanii biyya fagoo hojjeta. Bilbilanii waamanii taati manaa kee akkanatti ishee ajjeestee sissi ajjeesuu carraa qabdii jennaan inni immoo jaalala kiyyaanis gochaa kiyyaanis amantee qabuuf hin fudhanne haasaa isaanii gina haadha kiyya bira deemee akkana jedhanii ani micoo kanatti akkam jedheen himadhaa itti hima jedhee narra gore. Sababa kana jecha bakka
qe'ee keessatti jireenya hin taane jiraachaa turre galannaa ga'uu wanna amantaniin isiniif kakannaa wanna itti amantanii bataskaanas ta'e karaa waaqeffannaatis karaa hundumaatiin yeroo sanatti si cinniqamtee jirta wanna gootuu fi wanna dhiistu wallaalta. Ana amma akkanatti akkasinitti haasa'uu isinitti fakkaate. Yeroo tokko galata waaqaan jedha garuu soban jiraachaa jira. Oduu manni yaalatti irra jiraate oduu deemee takkameen jedha. Sababuma kana keessa Lubbu. Abeet. Dudduuban si deebisaa isheen maal taatee duute fakkeenyaaf maal taate isheen warreebdaniittu si walitti bubbuutaniitu harkaan. Lakki sababa kana warreebicha maatiidhumaan wal dhabdii qabdii yaani jilma wal lola jechuu maatiidhaan wal tasmaammaane. Isheen maatiidhaan waliin tasmaammaane malee waliin tasmaammaane wal loliinsa afaanii qaba. Laliisa hin qabnu bakka mana keessa kaa ollaadha manni keenya manni ishii walitti haasa'uun hin jiraa batee. Sababa kanaanii akka aggaxamii immoo inni dhukkubsattee hospitaala galtee hospitaala bakka carraadhuma torbee tokkootti duutee jedha. Namni wannoodha akkanumatti falaasama ebeluun kanaan duute ebeluun kanaan ta'e. Kanaammoo haadhi abbaa manaa kee fi abbaa manaa kee siin jaallatan maatiin isaanii siin jaallatan. Ka bakka kanumarratti. Kanaaf wanta kana wal qabsiisanii jechuudha. Wal qabsiisanii kaza bakka dhufanii gaafii wayina gaafatan amma gaafii kuni amma dirasii anas deebinaan deebi'u ulfaa taa'een jira ala ganama buna dhuguu obboleettii isaa dhuftee akka gaaxamee ebeluumee warra ayyaana dhaqnee gaafanneeti. Mee naxalaa fi biqila jalaa hatanii jetti. Yenna odoo warra animmoo deebiin kiyya maalan jedhu odoo warra ayyaana akkana natti namatti himanii eenyutu silaa wadaajjataatti xilaata isaa addaan baasaa. Jedheen deebii kana laadheef mucoo kana. Isheen immoo maal jette achi deebistee maatii namni baadiyyaa ka understanding baay'ee mutiitiire anuma karuma yaa'etti yaa'a. Isheen maqaa ishii silan ebaluu jedhamtee sila maqaan hin dhahaminiif warra ayyaana maqaa ishii silan dhahanneef kanaan ergixanyaa ta'ee jettee oduutti fiddi isaan isaanii yerootti akkasitti.